amma waan kana irree bari bishaan yoo maddarraa ka'an bareedaa jetti bayta haroo osoo hin taane bishaan haroo kun hin gogaa bishaan maddarraa ka'u ammoo bareedaa jetti bayta Oromoon. Waan kana ammoo akka atin jettutti waan kana namatti itti na dhiibee malee yaada kiyyaa miti dhamma yaadni kan wanni anu no yaadni kiyyas dura ture si galee yaadni kiyyas dura tureetuma jira laala nama fakkeenyaa fi waan qalbii yaaddumachiin argiti jedhan sani wooma keessa kiyya jiru namnis naan jedhee Oromoonis naan jettee jennaan anamma gara kan keetitti bobbahe malee osoo wanni guyyaan kun keessa kiyya kan koo hin jirreeti huukersi jedheetumaan jaddisa. Ayyaa. Yaaduma keessa kiyya jiru sabni kiyya naan ga'e jennaani duuti biyyaa waliin hirriba inshaallah gaafii sabaa kana deebisuu qaba gaafiin saba kanaa rarraa'ee harka kiyya keessatti hafuun qabu du'an lubbuudhaan jiru waan jedhu qalbiiti jedhu. Ahmad Yaasin si ajjeesa haadha warraati yemmoggaa baatee Ahmad Yaasin nama jedhamuun beekta? An dhalachumaan beeku wallaahi. Sila namni maqaa Ahmad Yaasin jedhu my first time. Okay, ayya. Eso dah nanti yo kesulitan. Ayya. Ya, waan akkasiiti waan ati jettu hin beekne Mariyaa. Re akkasiiti. Dubbii dhufte. Namni re yaada qabaa mire. Ya. Ani illee yaadni kiyya haadha faatii argachuun baru waan xiqqoo miti waan guddoo. Nama ammoo akkuma dhugaatti illee ani kabaju. Ati illee hin beektaa haa ta'u ammoo masfarti jira aniin kun ammoo nama shari'aa islaamatti bulu. Na dhageettaa? Yaa. Nama shari'aa islaamatti buluuti waan shari'aan jette marayyuu nama guutuuf qophiiti. Ani karoorri kiyya afur fuudhuu yaada qaba. Waan kana ammoo akkamii hello. Harka ol qabdee haftee bar shahaadaa jedhaa jirtamoo maal jette si? Jechuun hin arginu jedhaa. Ree wanni an jedhe. Atiillee intala islaanati. Ani kunilleen shari'aa rabbii afur hayyame ani nama afur guutu malee jedhee yaadu. Akkam wanni kun haadha faateetiin ta'a. Okay. Maarree lama wanni siin jechuu barbaadu aniin. Ayya. Fakkeenyaa fi namni tokko namni dahaba mana keessaa qabu yookaan ammoo mallaqa doolaaraa hamma murtaa'ee haga shari'aan jettee mana keessaa qabu yookaan ammoo adda waggaan dhufuunii waan qabu irraa zakaa baasuun dirqama. Akkasii miree dirqama. Afur fuudhuu tana hoo dirqama moo jedhani maa shari'ima jedheedha. Waan kana sunna innamal a'malu binniyati. Okay. Niyya akkuma atin jette humni jiraachuu qabdi. Okay. Addunyaa tan ammoo beekta dubartiin parsantii 75 dhiirri 25 bicha kun lola deemee dhumee kun bahara dhumee maali. Yoo gara saayinsii deebine dhiirri tokko 28 geetti. Dubartii martuu yoo heeruma qabatte. Kuwaan saayinsii. Shari'aan kennellee nabbuu hagas wannaa hin jedhinaati yoo humni kaasini hayyamu afran tana xulxulub godhaa jedha. Waan sani akkam haati faate waan kana hin fudhatti waan jedhu irratti. Eenyutu fudhatti jedha?
Ana si gaafachaa jira. Haati faatee jaarsi si akka jaartii afur fuudhu hin ayyamti. Yeah, nana yam. Arba. Yeah, no problem. No, Marco, era alright. Marco. Bakka aree waan asirraa fi Oromoo waan jette rifeensa tokko uummata duratti haadatanii. Tokko ammoo addatti haadatanii waan hafe keessumaan itti deemnare. Yeah, afur yoo lakki an dirqama afur fuudhuu qabaa shari'aan naan jedhee waan shari'aan na jajjayyette shari'aan ala jiraadhu seeniin jedhu an intala musliimaa waan ta'eef rakkoo qaba. Akkasii ammoo lakki abboo haati faatee tuni nama maajiraatii dha'ee lafa si buusaa warra jedhu jiran maal deebiftaaf? Ati waan of sodaattu ni jira? Awwan sodaadhu hin jiru gara keetiin deebin warra akkana jedhu maalidha wanni ati hin deebitu. Ati waan of sodaattu yoo jiraate rakkoon qabu. Lakki gara kiyya osoo hin taane bar namni niyyaa qabullee baay'ee jira. Haa ta'uti ani amma biyya jira jedha. Haadha faatee. Maal barbaadda si amma dhaamsa namni itti si geessu yookaan meeshaan gara kaayiroo si ergamu jira. Maan na ergu barbaadamee ati hooma ta'e na erge wote hooma ta'e bakka rakkoon qabu. Waan ati na erge. Maatiin salaama ta'e si mufaan. Maatiin eessa jiranisi? Shaashamanni jedhan. Wallahi. Dhugaa. Magaalaa moo? Yaa. Bakka bani Adam dhageettanii haati faatee amma akkana dubbii jalqaba mataa dhawanii mataan dhawamte waan irra geenne kakaluttu walitti hin deebnu ta'a. Akkam jedha? Maatiin dubbisu barbaannaa rakkoo kan qabu. Maatii amma salaama ta'e aadaan arsii kunillee beeyta aadaa ulfaataa. Ganda 30 kiiloomeetira 40 irraa fagaattee deemtaa beeyta. Ayyee. Haganumayyuu amma akka gandi nun argine du'aa godhe. Maa ganda 30 irraa fagaattee ganda 30 keetiiti. Akkasii mirree adeemsa jira bar. Ijoollee asliitii hundi si naga gaafadhu. Hey, what's up? How you doing, man? Inshallah nama walii waa sanaa godha takka takkaan dhufuun deemtanii waareen. Yoo dhufte atis ni baata. Maa kara dhufee nutu na baase jala na ooftanii nan galchine. Dooktor Finaaniin qoo itti maasii haa baasu. Argine kadhaadhi Dooktor Finaaniin. Ati eenyu jedhamta? Wasilaatti itti walla bosoqaa koo. Aymisi walla sagalee jira sitti naasaree wallaahi lati. Eenyu haa? Mee viidiyoo na mul'isa bakka isin jirta nam. Viidiyoo mee? Okay. Viidiyoo na mul'isa. I'll show you. Do you have surprise? Viidiyoo na You have mul'isa mee? surprise. Anu har'a koree jettee ture Burji Khaliifaa faana Idmeela Sheekaa Roobe. No, wallahi, when you will come, Warabul Kaaba, you will go there. Mee. Ammoo na seenaa gadaa seenuuf shi. Koo isi bal'isa, koo isi bal'isa. Gadatti onnaan nu godhamee jira achi garagalchisa mul'isaati. Nama jirtaa miti Burji Khaliifaa jirta seensi. No, ganaa diraatii nyaannee deebinee deemuuf. Eessa deemtan? Achitti. Ana oofta kanatti gaafeema. Lal simanna nu godhamuuf jijjiiru argaarta achitti. Mee? Argaarta. There's camera. Cameraman, everything is over there, okay? Gara sheshel godha. Wallahi. Amma sheekaroo bejjini wadna utaalaa seenuuf maal jedhama? Tukaan doo maal jedhama? Zallalaa seenuuf. Mee. Wallahi. Kun uummanni balbala jaajjara kana qaraxa nama eegalaara. Kamillee zillalaan kamaalitti boodigaardii qopheessitanii isaallee akka Ibroo.
أنا توجين زلنا الشيخ روبي اللي زللا دي إيه قالوا بيجا تم ننتنيزا أرغاده صح مي ده في مي مليس إنت بفتح الشيخ اسمه لسو أوكي كنا نعرف أنا بك أسان أوكي إني غاردني بودغارد يا فوجرا يا سكوتيو جينجر ها يا سكوتيو جينجر لا بودغارد يا فوجرا بوس how are you hello how are you hey you greet me now بوس نور الدين ما جري والله الجنة والله ندمي لا والله ما انجن نزري أسرع erga jalqabaati bar isa seeree muudisi qabataa raamel keessa gala daanu beekate yeroo jalqabaati isa dubbate wallaahi billaahi gaafa deebite dhugo burji kaliifaa was you bro sorry ishi maal burji kaliifaa jala na ooftanii ana bar yeroo san ila eebba har'i eebba boru eebba sargi qophii wallaahi biirri malee maama eebbaaf sargiin hin jiru maqaa rabbii isin taatanis sorry bro Oh ya darah burji khalifah osoo korin dhufe Sheekha Roobee amma biizii godhe सेम है अभी उसको टीवी के इधर बुलाया था कितना पैसा मांगा जब जाने का इधर बुलाएगा फिर 250 दिनार बनता है 250,000 रुपया 1 लाख रुपया तो उधर से करते जाएगा अच्छा nu biyya nagaa jirra kaa biyya tasgabbii biyya saayilentii biyya tashwiisha hin qabne waqabaa hin qabne maalii hin qabne iyya hin qabne waca hin qabne firiidanii saayilentii wanitti agar maalatu arganii amma Dubbaayin sa'aatii kana markaatoo fakkaatti yaa wacni isii mataa sin dhukkubsa waca bare waqabaa achi wal ga'ee nayi Dubbaayin والله العظيم سيفان جوكا مدد جوكا